Saalfadhatu ilma dhiiraa manatti itti cufattee kan nu kabeenyu dur kadhageenyu dhiiratu dubartii fudhatee manatti itti cufatee yookiin waan jaalatuuf biyyarraa fudhatee badaa jechuudha. Atiin kun immoo faallaa ilma dhiiraattuu cufattee sanummoo as baatee ogguu afaan bantu xiqqoo sitti dhaga'amu. Dhugumati nama jaalala, nama kabaja, intala namaa yoo taate abdii viidiyoon as nu baasi. Asiinis ta'ee achiinis jaarsi kiyya karaa nama biraatiin yookiin inni ala oolaa mitiire waa takka ta'ee anaaf siika gaafas. Mee ati dhuguma dhalattee lafa kanarra deemtaa yaali waan akkasii. Situ ijoollee kiyya naa guddisa rabbiin naa guddisa gadi guddadhuuti. Ijoollee kiyyaaf jaarsa kiyyaan dhuftee jechuun ija kiyya kanaan dhuftee jechuudha. Afuuftutti afuuftuu wayi. Assalamu alaikum ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isinaa qaqqabu jecha har'ammoo deebi'ee dhufee jira. Waan kun maal nuuf qabattee dhuftee jechuu dandeessanii egaa viidiyoo magartuun eda kana gadhiiftee yoo quba qabaattanii jechuudha. Arrabsoodhaan mutlaqni gochaa jirti. Arrabsoon shillee homaa jechuu miti. Anillee nama guddoo ati sabboontuullee nama guddoo hiriyaashii miti. Nuti waan ishii goone takkallee hin jiru. Mujrimummaa ishii kana ifa waan baafneef arrabsoon jirree fi jechan taane fayyadamte nu arrabsaa jirti jechuudha. Anarrayyuu keessaa haadha sabboontuu akkaataan ishiin itti salphisaa jirtu akkaataan ishiin itti arrabsaa jirtu kun hedduu onnee nama cabsaa qalbii nama cabsaa jechuudha. Haadha sabboontuu mee achuma haa taa'uti. Mucayyoo ganaa ol guddattu kanaa jechan taane fayyadamte mucattii kee gurgurattee mucattii kee gurgurachuu fi ka abdii barbaaddu abdiirraa maal qabdaa jechaanii jirti haadha sabboontuutiin. Haati biyya eessatti teessee ilmoo gurguratti maal waan jechan taane fayyadamaa jirti dhageessaniitu ta'a. Kuni guutuu namaa jechuu miti arrabsoon jechuudha. Garuu immoo mucayyoo ganaa ol guddaa guddaa nama biyyaaf ta'u barattee deemtu kanaaf haamlee ishiif osoo irra qabattee siin jedha obboleettii kiyyaatiin kun nama guddoodha. Mucattiin kun immoo xiqqishuudha. Haamlee mucattii maaliif hin eegne afaan banuun kee haa ta'uti booda suutumatti deebitaati afaan babbanuu kana. Maaliif mucattii kana haamlee ishii cabsita? Haadhawoo akka feete kunoo arrabsaa jirta. Akka feete gochaa jirta. Anaa kanallee nan hambifne. Haa ta'u keenyame. Mee mucattii kanaaf xiqquma xiqqoo sitti hin dhaga'amu garuu maaltu sitti dhaga'ama maaliif yoo jedhame atiin kun sammuu osoo qabaatte waan dhalaan hin dalagne hin dalagdu waan Yihudaan hin dalagne hin dalagdu osoo akka intala namaa fi sirnaan nama yaaddu taate jechoota keerraa osoo of qusatte natti tolaa jechuudha akka kiyyaatti. Namni yoo kabajaaf nama dhiise namni keenya kun kabajaa hin qabu dhugaa. Jettee immoo anaan maal naan jechaa jirti uummata kiyyaa yoo dhageessaniitu ta'e viidiyoo ishiin gadhiifte kanarratti abdii jechaa ooltee afaan kee hin baniinii adaba godhi yoo teessee ijoollee kee guddifatte ijoollee kee guddifadhu naan jettee na haddaduu ishiiti na haddadaas jirti jechuudha. Ani na haddaddee dhiifte asiin dhaga'een asiin gannaqa waan hin qabadhe siin dhiisu waan yaade sanas osoo hin godhin hin dhiisanillee akkuma keessanaa jechuudha. Atiin kun amma abdii harka kiyya galfadhu malee wanti fedhe dhalatu hin dhiisu jettee miti. Nullee waan qabanne sana aga haqni abdii baatee abdiin bakka jiru arginu nullee sirraa dhaabbataan jiru. Garuu immoo anaan ijoollee kiyyaa fi abbaa manaa kiyyaan nan sodaachisin waan sitti muu jechuudha. Nama kana akkanuma haasa'anii miti kan nama sodaachisan. Abbaa manaa kee yoo feete yoo hin feete yoo adaba gootee teessa hin teessaa. Yoon taa'in immoo abbaa manaa kee anatu caccabsee maree ulaa biratti siigata jette. Ati eenyudha? Ati maa'inni ati namaa olimoo ati rabbii kana rabbuu maal beektaa miti yaa sheexana dhugaati. Jecha akkamii akka ishiin fayyadamtu si ani kabajaaf si dhiise amma beektaa? Dubartii akka kiyyaati ati boru sirroofta boru jijjiiramta jedhee taniini calsi yala jechaadha. Arrabsoo badaas hin fayyadamu ammallee jechuudha. Ammallee waan badaa takka jedhee si arrabsuun barbaadu. Maaliifuu an akka kee abaaramtu miti tokkoffaa. Ittaan immoo ana haadhaaf abbaan qunxuuxee na guddifate gaala feenxaa mitani bahee kan inni nama arrabsu jechaadha. Saalfadhatu ilma dhiiraa manatti itti cufattee kan nu kabeenyu dur kadhageenyu
dhiiratu dubartii fudhatee manatti itti cufatee yookiin waan jaalatuuf biyyaa biyyarraa fudhatee badaa jechuudha. Atiin kun immoo faallaa ilma dhiiraattuu cufattee sanummaa as baatee ogguu afaan bantu xiqqoo sitti dhaga'amu. Hedduu nama dogoggorsiista akka sheexanaa wilwil nama jala jette. Namni abdii kana ni jaalatanii mararfata akka obboleessa nu hunduu obboleeyyan rabbi Oromoo jenne harka sirra qabanne mee maal feeta giiftii ko sodaa sittiin fakkaatiin kabajaa sii goone sodaa sittiin fakkaatiin dirqumaan egaa akkuma beekame yoo nikaa itti hiisifte malee mucaa kana wanta ati gootu hin jiru dhugaadha ati ajjeesuuf miti namicha namaa siirii fi maaliin jaanjessite ofii keetiif ofii gulummeeffachuuf kanaan miti ilmi namaa kan nama jaalala namaaf ibsu soo beektee jechuudha soo nama hayyuu taate amala qabeettii taate suutaan malaan mucaa kana harkatti galfatuu dandeessa jaalalaan mo'attee jechaadha musiiriidha sammuun qabdu cal jettee haasa'uu cal jettee nama arrabsuu kana malee waan numtati gaarummaa dalagde takka hin jiru waan gaarii dalagdeedhes kana boodanii waan sirraa eegu takka hin jiru siin jedha obboleettii kiyya kanaafiyyuu nurraa gadhaabbadhu aniin kun waasi godha jedhee akka kee kana afaan hin banu ba'ee viidiyoodhaanii jechuudha yoo waan godhuu qabaadhe zim jedhee cal jedhee namni keessa isaatti waa godha malee afaan baneefi miti namni kana godhaa sana godhaa maal ta'a maalii ka jedhu kun faayidaan qabu kijibaa jechuudha kijiba oofta. Durarraayyuu viidiyoon wanta ati marte takka hin jiru abdii qullaa maree abdii akkas ta'e maal ta'e jettu kana soobdee mucaa karuma harkatti galfattu kun tooftaa keeti ani naagalee jira shee ani naagalee jira hojiin kee guutuun kanaaf na jibbitallee kanaaf geelee kee 10 ergitee na arrabsiiftallee bilbila 10 jijjiirtanii na bilbiltanii jechuudha namni akkasiin hin sodaatu atis dubartii akka kiyyaa anis dubartii akka kee wanti wal sodaannu tokkittiin hin jirtu siin jedha yaa magartuu kijiba kee dhiisiiti kijiba sii kijibduun malee haadha sabboontuu kabajaa qabduu miti sii kijibduun nuu miti asiinis ta'e achiinis jaarsi kiyya karaa nama biraatiin yookiin inni ala oolaa mitiire waa takka ta'e anaaf siika gaafas mee ati dhuguma dhalattee lafa kanarra deemtaa yaali waan akkasii situ ijoollee kiyya naa guddisa rabbiin naa guddisa gadi guddadhuuti ijoollee kiyyaaf jaarsa kiyyaan dhuftee jechuun ija kiyya kanaan dhuftee jechuudha afuuftutti afuuftuu wayi immoo waan goonu kana immoo man dhiifnu aga abdiin as ba'ee ani jira jedhutti jechuudha yaa uummata keenya mee abdii kana eega viidiyoo isaa argine torbeedhaaf deema inniin kunis achuma jigee aga ciisu gaafa poolisni itti dhaqu ganna baasaa hin jedhu zim garuu maal godhaa ani maal farada taa'ee irraa teessitellee ta'a ammallee namni egaa ati ani kijibduu miti ani nama nagaadha an nama jaalatuuf malee gochaa biraaf miti ka abdii kana qabeenii jiruu jettee miti mee dhugumati nama jaalala nama kabaja intala namaa yoo taate abdii viidiyoon as nuu baasi kana bichaa si gaafadhan gaaffii biraas hin qabu jecha biraas hin qabu abdiidhuma kana as baasiitii dabbareeniitu malee nagaa qabaa jette jecha kee kana maaltu si amaname si kana jecha ti fayyadamtu kana waan bada waan shira waan xaxaa waan digimtii kana soo qaaqxu akkamiin si amana namni kun egaa ati dhuguma ofitti amantee abdiin nagaadha fayyaa qabaa rakkoon takka hin jiru akka feene bashannanaa jirraa jette bashannanuu keessan kana viidiyoon as nuu baasii siin jedha maaliifuu kun anaafillee hordoftoota isaallee uummata isa jaalatu isa kabajuufillee yaaddoo guddaa waan ta'eef jechuudha aniin kun osoo abdii hin taane waan nama biraa keessa galee laaquyyuu hin barbaadu tureyyuu garuu mucaan kun akka obboleessa kiyyaa gaaf rakkoo kiyyaa nama bira dhaabbatee waan fedhes ta'ummoo namummaa isaatiin kabajee isa kana duukaa bakka meeqa seenaa jira jechuudha uummata keenya ani kana hidhee qaaquun barbaadu namni waan takka yoo waan gaarii dalage jazaa rabbumarraa malee namarraa eeguuf yookiin namni na ajajatuuf miti jechuudha kanaafiyyuu mee ati dhugaan kee akkasii baatu abdii viidiyoon as nu baasii siin jedhani waan gabaabumatti waan bira waan siin jedhu takka hin jiru keenya arrabsoonis ashmuriinis doorsisnis ka keenya alaa jambuma godhadhuuti abduma as nu baasii nama hedduutu dhiphataa jira nama hedduutu yaadda'aa jira ijoolleen hedduu maaliif sinii akkasiin goone maaliif achiin hin baane jettan waan nu keessa jiru waan hedduu nama dhiphisudha
akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu viidiyoon waan as ba'uu hin jiru hedduun malee waa hedduutu ta'aa jira. Taatee hedduutu ta'aa jira jechuudha. Innaa mucattiin kun immoo mataas nu nyaattee mataas nu gubdee as deebitee immoo amma arrabsoon jirre kana risaalaadhaan maali iimoodhaan maaliin akkana mucluqii nu guufte karaas. Ana fa'a keessaan akka shinnaan jettee jechuudha. Hagatuu kabajaa sitti godheef waan kabajamtee dur mana teessuuf malee sillee si keessaa naqayettee akkana na arrabsite jechuudha. Ani immoo arrabsuun soomana lafti lama daana ani arrabsuun nama arrabsu rabbumtu arrabsu ijoollee hedduu dogoggorsiisaa jirti kun sheexana mucayyooni. Isinillee miira keessa galtanii ijoolleen hedduun arrabsaanii jirtanii arrabsii boruu hin qajeelti yookiin akkanumatti akka nu gubdetti hafti jechuudha. Balaan ishii fi jaartii hajjiin nu dhufe kuni balaa gannurraa bu'u miti. Kanaafiyyuu hundi keessan arrabsoo fi maal dhiisaa du'aayii godhaa namni abdii jaalattan namni abdii kabajjan in arrabsiinan tala kana jechuudha. Gaala feenxaa magaalaa keessa deemtee akka saree nama duttu kana irrumaa dhiisaa isiniin jedhaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Awwaanin jedhu sin qabu waan hin dubbadhu sin qabu gochaan godhus immoo gochaan agarsiisuu barbaada malee jechaanii miti. Akka kee kana yaa magartuu nurraa dhaabbadhu yoo rabbi sodaatte baatiin baatii ramadaanaati nurraa dhaabbadhu rabbuma ofirra sodaadhu. Kabira waan takka waan sin jedhu hin jiru ani sin arrabsu rabbi si arrabsu malee ani sin arrabsu. Ani ilmoo of jalaa qaba sin arrabsu beekta rabbiin sodaadhu garuu ofumarratti sin jedha obboleetti kiyya. Uummata keenya isinillee yaada keessan koomantiin naa barreessaa. Waan feetanis na gaafadhaa waan jechuu barbaadanis jedhaa yaada immoo bareeda qabnaa kana jettanis waan hunda isin nuuf barreessaa. Anillee akkuma yeroo hunda isiniin jedhu waan abdii kana ka rabbiin dhugaa haa baasu nullee jalaa hafuutti hin jirru nu jajjabeessaa yaadumaanii isiniin jedha. Uummata keenya qaalii galatoomaa jiraadha. Bakka isin jirtan nagaan haa jiraatu.